ashaalleen nuu fixatte dasiidhaa fi aliidhaatu dasiin faan tanutumtu taate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Taajuu Orootuu salaamanni keenya kan jaalalaa kan onnee ramaddee tokko keessatti bakka isin jirtanitti isin bira haa ga'uu isiniin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan irra turres naaf Taajuun quba qabdanii Taajuun haa golatamu. Dubbii xiyyaa fi tanas fuullee fixee jira. Egaa alii qofaatiitu gartee yaa'ii godhee dadhabee namni hundinuu achitti innillee manguddichi kunis walumaan dadhabnee biraa yaane Taajuun kaayinoo kun har'aan tana guyyaa 3 ichirraa eega gallees akkuma isin argitanitti naayiliin baddeeti isii barbaada turre isillee kaatee ilaa hanqa ammaatti hin agarre akkasittiin kaanis fuudhee gaafaa gartee inshaallaati yookaan mul'atu taates bakka isin jirtu funyaan itti dhaabe anaas si bilbila jeenii kun har'aan tana dirqitti fuudhee mana galche haa galatoomuu innilleeni naa wajjin akka nama tokkotti dhaabbachuu jira isinillee gartee du'aa nuuf gootaniif galatoomaadha. Dubbiin xiyyaa tanas dhumtee alhamdulillahi isinis baga gammaddanii gammachuun teenya gammachuu teessanii isiniin jechuu barbaada. Taakanaati gaati Taajootis hordoftoota keetis dubbisi. Hordoftoota kiyyaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii kunoo nutis dubbii hannaadhaa fi nasruutis akkuma hannaan isinii tuqatti finnee jirraa alhamdulillahi. Achirraa nutis guyyaa 3 moo kana jala yaaneetuma itti arrageenya alhamdulillah dubbiillee nurraa gabaabbatte alii tokkicha namni dadhabisan maleedha. Sanumaa fi dasiidhaan nutti ulfaatee anillee waa biraa deemuun feene. Hammaaniin gammachuu isaanii harkoo takkatti biraa deemuun feene. As garagallee edaas yeroo silaa nuti mana kiyya jaanee naafi kannaa wajji qophooyne nuti wajji gattaa'e achirraa mana saadhayne yeroo mana saadhaynu naayiliin achirraa batte kannaallee achirra viidiyoo mare hordoftoota kiyyaa dhageessisuun qaba achirra maree jira. Ammaas deebinee karaa mana kiyyaa dhufne alhamdulillahi as geenye ashaalleen nuu fixatte dasiidhaa fi aliidhaatu dasiin faan tanutumtu taate takkasiiti alhamdulillah as geenyeeti. Mee silaa akka yaade nama tokkotti namni silaa hoggaanii fi manguddoon itti dhayite garaa nama jabaachuun qabu. Sanirratti dasiin ta harkaan nu dhoytu taate takkanaati alhamdulillahi. Tasiifaa baran dhiisaa Usmaan isin iyyuu kaaftaniiti yaa isin hunda uumtan malee jaarsi xabiyaan beeka isin xabiyaansi akkanuma baala geedha dubbii namaan dhageessu silaa dubbii namaa kan dhageessu taate manguddoon guyyaa meeqachuu oltee achi bultee achirratti gartee isaan kadhachaa bulte san hin diddu garuu kaamee isinillee dhalaadha ta'alii san gartee ta'aliidha ammoo beekadhuu hordoftoonnillee maal jechaa jiranni beekta. Hawa kan naasiitutti balleessee wanni fedhallee yoo kan fuutaate jala deemee araarfadhuu jechaa jiran. Ani akka nama tokkootti isin yaameetiin manguddoollee dabalannee wajjin bakka san turre akkuma ati quba qabdutti viidiyoon tun gartee har'aaf fi boruus ragaadha jechuudhaaf tana dubbachuu barbaada. Maaliif inni ammas deebi'eetuma rakkoo biraa dabaluu barbaada yookiin yaa'ii biraa dabaluu barbaada malee fixachaan jiru yaa'ii dabaluu barbaada. Sanirraa ammoo hordoftoonni maal jechaa turan hawa kan naasiitu badii qabaa isaanillee yoo waan fedhan si godhan jala deemte jala koftee araarfachuu qabdaa jaan akkasumatti nanis jala kufee isinillee ittiin adabdanii waa hedduu achirratti haasofnee aboo obboleessa kiyya nutti gartee nama yoo duunes boru dhimma dhiiraatiin wal awwaaluu dhaabbadhuu osoo nanillee jiru isinillee kadhattanii akkuma gartee hordoftoonnis harkaan sanitti didee beekadhuchi bahee namni hundi dadhabe nasruullee kabajuu dhabee hangam takka taa'ee akka inni qishaan godhees isinis harkitanii jirtanii isinillee ragaadha ammoo gartee taaliidha aliin deebi'ee gartee oka dubbii godhu taate ana gama kiyyaan amma wulii abbaan firra haafu hin jiru tanaan sitti himuu fedhee beekadhuu achitti gaatee akkana jaanii dubbachuun hin taatu sii galee. Dhugaadha yaanni keetiisi. Ammoo nutis taadasiidhaa wanni niinanis itti seeneef
ni beeyta intalti dhalaa takka manuma siitiin bareetti baleessa fiji akka dhuga. feete yoo taates saniifuu nutis wal dhaba keessan ka isin jidduu jiru san barreetuma waan ati duraa balleessite jedhan sanis akkasitti hojiidhaan mul'ifneefituma atilleen mataa rabbi si haa bulchuuti yoo kanuma isiin manatti deebitu taate niin guutaa fi jette dubbattee jirta. Namni tokko eegate gongora san if beeynaan abbaan itti silaa duraan wanni san irratti raawwatames as garagalee namaa qabamuun dirqama. Beekaddoon meeda xiqqishoo guyyaa tokko aareetiin niin dubbadhallee jee ka'ee abbaan isin dubbatu jeetumaan maal ni beektaa? Antanaan durallee wanni irratti gartee dubbiin tun sababni isiin irratti gartee yaa'iin tun nuti dhuftees sababuma gartee dubbii dasiitan dubbiin dasiidhaa uwwitu ammallee ta'isiitan osoo dhiiftanii irra gaariidha. Maaliif gaafuma sanis aboo waan silaa isiidhaa sanniin guutaa gaafa isiin manatti deebiteen jeeni malee hin guutus hin jenneeni qaalillee godhuu hin jenne saba san irratti hin beekadhu aaree waan sanillee godhee waan hin dabre dubbachuun illee gaarii miti. Haasoomaaf hin siitu qamaleedha. Sun sani ammoo tagartee isiidhaa tana dhiisaadha. Isiin gartee namni kun namni dantaa ifii hin beekne hin jiru addunyaarra ijoolleen xiqqishoonuu dantaa isaanii beektii jechuudha. Siigalee isiin irraan tana nama guddaadha. Ijoollummaan qabdu. Siigaltee beekiidhaan waan san hunda godhu jirti. Ani immoo gizeen akka gartee ilaalcha mataa kiyyaatti gizeen akkatti ichi ilaalu maal na fakkaatti hin beektaa? Isii fi aliin harka wal keessaa qabanii siigalee aliin mijaa'uu fi dhaditti malee ifeefis yaa'uma san fedha. Ani loluu meedaa san keessattuu waan inni irra laaleen qaba isarratti. Siigalee isii qabuu irrattuu gartee akka gartee isii inumaa'uu gartee hangana suruun gartee isii sanirra ra'ee maal jiru gartee duraa maqaa'u kuni dhimma alii keessa jiru na fakkaatti isii fi aliin gartee kaayoo hariiroo kan waliin qabaatan taates san isaan haa waliin jiraatanii ani immoo alhamdulillahi fayyaan tiyyee beektaa eeguma nasruun naa fayyee haatimna nasruulleen aashaan nasruudha beekadhu Nasruudha isiin nasruudha. Nasruun fayyinaan Isiinis numa fayyiti. isiinis numa fayyiti. Hanga feetillee gartee har'aan tanoo kan loltu taates dhugaadha isii wanni lolchiisa aaraan lolchiisa uma fayyiti. Tammoo gartee aliidhaa aliin ijoolleen ta'anii har'aan tana inni nama guddaadha nama beeku beekiidhaan waan san hunda godhu jira malee akkaataa silaa aadaa ilmoon namaa itti deemturraa hin mayne nuti durattis biyya teenyatti heerri kanumaan buleeti nama gartee wal dhabbiin jidduu jirtuu miti kan nama walirraa ajjeeseewu namni jidduu gattaa'ee waliif fayyisa inni aaduma Oromoo sanuu dhiiseetti ta Oromoo keessaa bahee jira tasaa ammoo inshaallah fuula dura kaatii waan inni dhufuun mayayina sun san isinilleen kaatii quba qabdan maaliif haasawaa kan hunda haasanii beektaa warri quba hin qabne gartee hordoftoonni as gubbaadhatti aboo kannaasiitu gartee akkana jaanii warri duraan naalloluu jiru sun dubbii isaa tana gartee cimsanii gaffageessanii akka isaan hubataniif dubbachuu jira malee siigaltee tuni ta'aliidha hedduullee waa rakkoon qabdu eega inni katitu taate ani gama kiyyaan fixadheetiin jira ofiin tarabbiiti siigaltee hanga tana duraatu sheeneetiin tanni isa miidhee wajjin miidhama kiyyaa wajjin hangaan yaa'ii sanirratti kasaarees anaaf beeka yaa'iin sun hedduu tokko na miite sun san tadasiidhaa gaafa isiin itti toltetti gaafa itti toltee isii keessaa dhuftetti haa galtu sandinnaan haa teessuu bakka jirtu yookiin isii fi alii wal qabatanii haa jiraatanii kun rakkina hin qabu talaayatanillee taa'ee garan galchinaadha ati ammoo inshaallaati du'aayii naa godhe obboleessa kiyyaanii akka nama tokkotti rabbii gaditti siin galateeffadhaa maaliif na cinaa dhaabbattee rakkinni obboleeyyan kiyyaa rakkootii jettee waan sanii dhimmamtee hojii tee gallaqiftee nu jidduu dhaabbattee guyyaa meeqa gartee siifi manguddichi jaafarilleen qaatiraatti bultanii maal taatanii nu jidduu rakkattanii dubbisan hanga isin geessanii naafi nasruullee walitti araarsuu keessaniif baay'ee takkaan isin galateeffadha. Uummanni Oromoolleen hedduu takka mufiin irraa qaba isaanillee dhiifaman jechuu ni barbaada. Isaanilleen dhimma biraati irratti kan walitti aarre hin qabnu Oromoon guutuun obboleeyyan kiyyaanaa fi isaan ilmaan haadha takkaatii ilmaan abbaadhaatii
jaalala walii hawwinaa kabajaa waliif qabna. Maaliif obboleeyyan lamaan biyya namaa keessatti maaliif akkana wal gootanii kennaati gara jabeenya hamaa qabdi jechuudhaan natti haaran malee waan biraatii miti. Ansan hundaa'uu dhiiseetiin jira afuunaan illaahi uummata Oromootiin illee jechuun barbaada. Saniifuu Oromoon tiyya isin hundi dhiifama naa godhaadha. Ammoo ta'aliidhaa qofa akka qubanaaf qabaattan tanaan isinii dhaammachuu barbaada. Akkasitti taajuu keenya michiyyoo tana qofa gartee rabbi haa mul'isu jaartii kan tana qofaatu qalbii na dhaabu jira malee anammaa ta'aliitii fi tadasiidhaa hedduu takka ittillee yaadda hirribaas ittiin dhabu kun gartee abjuu sodaadhaaf hirriban dhabanii jiran. Ani itti yaadeetiin kabajummaadhaaf manatti itti dhaqe malee sigalee manni dhaqallee kasaati miti kana suruuti achitti dhaabbatee dilas isinitti hanjamuunsaa wallaa hedduu takka na aarsite haa ta'u. Inshaallah akka taa'eettu wanni dhufe takkan mormiti. Taisaatis gaa akkaataa isheetti xumuramtu. Meenumee nagaa. Kana anamma tanarratti waan hin qabu siimu. Waan biraallee dhabu. Ta'aliillee yoon hin dadhabe. Aliin hedduu takka naman kabajnee hedduu afaan na jallisee haasoo hojii keessatti illee akka ummatti isin bakka tana maal gootanillee jee lolelleedha. Ayyoon alii dadhabees. Hanqa rabbiin dandeessisetti jala deemeetumaan taadasiidha isii manumatti hin deebisa. Ammallee aara keetis ilaalee isiidhaa tukkasin nuun lole jeetis isiidhaas mana akkasin lafa dhiisee biraan deebi'u. Inshaallah naa ilillee haa mul'isu. Nama kabajuu kabajanii kabajaa namaan qabu jarri maaliif akkuma ta'e dagaalte san isiinis intalti dhalaadha jilas gartee Aayilaandii fi maaliin nutumuun sun safuudha. Sigaltee takkaatis hin dhageenye nuti har'aan tana gartee badii obboleessan lamaan jirtu jechuudhaaf bakka san dhayitan malee isinis waan biraatii miti. Anilleen isiidhaaf hin dhayin. Maaliif nasruu kana ittiin balleessee obboleessa kiyya har'aan tana namni jaartiin bira jirtu ammaa soddaadha. Kabajaadha qaba waan fedhallee yoo ta'e seenaan Oromooillee nama gaafatu waa hedduudhaaf hin gartee duuba deebi'ee yaa'in duraan itti ibsa hunda dhiisee itti dhaqee araarfadde alhamdulillah tasaa eega dhumte teessii akkuma waan dhumte itti ilaalii bira kutii. Alhamdulillah. Akkanaati hordoftoota taajuu orootu dhaamsa kiyyaa hanqanummaa inshaallah obboleessa kiyya taajuullee mana isaatti kun deebiseetiin jira guyyaa meeqannillee na wajjin laffaa ture eega gartee mana nasruurraa deebi'ellee guyyaa meeqa na wajjin naayidii barbaadurra ture. Akkanaati hordoftoota kee ittiin gartee waan jettu jiini ani gama kiyyaan fixadde hanqanuma. Hordoftoota kiyyaanis wanni inni isiniin jiru ammallee ta nasruutis alhamdulillah innillee ta isaa fi nasruudha jidduudhaaf innee jirra. Ammoo yaanni inni nan qabu asirratti takkarra lamarra sadii jettee Oromoon. Deddeebii tana keessa deddeebii keessa haanni dhagaa muraa jette ammallee deebineetuma itti. Dasiidhaaf jalumaan deema. Hammaaniin isii mana galchuu jalaa dhaabbachuudhaan deemu isinis asumaan jidduudhaanis naa'iliidhattis du'aa nu godha dasiidhattis du'aa nu godha. Aliillee kanuma jallate sanillee rabbiin haa qajeelchuu jaa du'aa itti nu godha. Yaanni keenya akkanaati hamma inshaallah viidiyoo biraatii wal deebinu nagaan naaf turaa hordoftoota kiyya.